jalqaba irratti hangafoota oduun fandii mallaqaa addunyaa baankii addunyaa kan waraana bahaa jiddu galeessaa dhiyeessii anniisaa miidhaa akka jiru akeekkachiisan jedhame. Deeggarsi baankii addunyaa hamma dandeettii buufata lafoo mojoo babal'isaa jira jedhame. Poolisiin Oromiyaa nageenya filattoota mirkaneessuuf qophaa'uu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo guyyaa filannoo dursuun ugguraa geejjibaa labse. Amnistiin kakuu miidiyaa boordii filannoo Itoophiyaan qophaa'ee aggaamii gabaasa bilisaa irratti xiyyeeffate jechuun balaaleffate. Jilli Itoophiyaa lammiilee biyyattii Afrikaa kibbaa jiraniif wabii nageenyaa argate. Godaantonni ammas tarkaanfii mootummaa hanqachuu himatu. Doonaald Tiraamp waa'ee waliigaltee Iraan irratti murtoo dhumaa dabarsuuf gorsitoota isaa waliin Waayit Haawusitti mari'atus itti aanuun maaltu akka ta'u irratti waan ifa ta'e osoo hin kennin hafe. Ministeerri ittisaa US Pete Hegseth biyyoonni Eeshiyaa olaantummaa humna waraanaa Chaayinaa saffisaan guddataa fi babal'ataa jiru jalaa ba'uuf humna isaanii cimsachuun dura dhaabbachuu akka qaban dhaaman. Kanneen amma dhageeffattan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabanne amma gara balballoomii oduu har'aatiif qabannetti ceenaa. Ardii Miidiyaa Konnekshin sabiskiraayib laayik follow gochuudhaan wajjin tura. Balloomii guyyaa har'aatiif qabanne yoo eegallu fandii mallaqaa addunyaa baankii addunyaaf kan waraanni baha jidduu galeessaa dhiyeessii anniisaa miidhaa akka jiru akeekkachiisan. Hooggantoonni eejensii anniisaa idil addunyaa fandii mallaqaa idil addunyaa IMF baankii addunyaa fi dhaabbati daldalaa addunyaa waraanni baha jidduu galeessaatti ta'aa jiru dhiyeessii anniisaa irratti dhiibbaa uumaa akka jiruu fi dinagdeewwan lafootaan daraan miidhaa akka jiru akeekkachiisan. Waraanni Yuunaayitid Isteetsii fi Israa'el Iraan irratti banan daldala gufachiisee gabaa mallaqaa raasee fi dhiyeessii anniisaa addunyaa irratti yaaddoo guddaa uumeera. Keessumaa ulaa Hormuuzii kan doonii boba'aa fi gaazii ittiin dabarsan irratti yaaddoon uumameera. Dhaabbileen kun dinagdeen addunyaa dandamachuu danda'us waraanni kun garuu sababa gatiin boba'aa fi xaa'oo ol ka'ee fi sodaa hojii dhabamuu irratti biyyoota hiyyeeyyii dhiibbaa hiriyaa hin qabneen miidhaa jira jechuun Reuters gabaaseera. Oduu itti aanuun deeggarsi baankii addunyaa hamma dandeettii buufata lafoo mojoo babal'isaa jira jedhame. Itoophiyaan gufuu loojistikii ishee mudatu salphisuu dandeetti. Meeshaalee kuusaa fi fe'uu dabaluu akkasumas yaa'iinsa daldalaa sarara daandii Itoophiyaa fi Jibuutii gidduu jiru fooyyessuuf yaalii taasifamaa jiruun kellaa buufata lafoo mojoo deeggarsa baankii addunyaatiin babal'isteetti. Piroojeektiin kun naannolee tursiisa meeshaalee haaraa manneen kuusaa babal'ifaman caasaalee fe'iinsaa fi sirna diijitaalaa fayyadamuun tajaajila saffisaa fi hojiin bifa ga'umsa qabuun akka saffisuu dandeessisuu of keessaa qaba jedhame. Kan gabaasee Addis Istaandard. Poolisiin Oromiyaa nageenya filattoota mirkaneessuuf qophaa'uu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo guyyaa filannoo dursuun uggura geejjibaa labsee jira. Komishiiniin Poolisii Oromiyaa filannoo waliigalaa torbaffaa Itoophiyaa kan waxabajjii tokko gaggeeffamuuf qophiin nageenyaa bal'aan taasifamu yoo jiraattotaaf ibsu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n immoo filannicha dura naannicha keessatti uggura geejjibaa fi sochii guutuu labsee jira. Komishiinarri Jeneraal Poolisii Oromiyaa Dirribaa Mokonnan caamsaa 29 miidiyaa mootummaaf komishiinichi dhaabbilee nageenyaa naannoo fi federaalaa waliin qindoominaa fi kutannoo olaanaan hojjechaa jirra. Kunis filannichi bifa nagaa fi milkaa'ina qabuun akka xumuramuuf jechuun dubbataniiru.
Amnestii kakuu miidiyaa boordii filannoo Itiyoophiyaan qophaa'ee aggaamii gabaasa bilisaa irratti xiyyeeffate jechuun balaaleffate. Dhaabbanni mirga namoomaa fi falmuu Amnestii Internaashinaal abbootiin taayitaa Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa waxabajjii tokko geggeeffamuuf jiru dursanii miidiyaalee bilisaa irratti tarkaanfii uguraa diriirsuu isaanii fi himatee gaazexeessitoonni tarkaanfiiwwan abbaa irrummaa kanaan hidhaa, hordoffii icciitii, jeeqamaa fi dhorkaa gabaasaa keessa jiru jechuun akeekkachiiseera. Amnestiin ibsa kaleessaa baaseen abbootiin taayitaa Itoophiyaa baatiiwwan dhiyoo kana keessa gaazexeessitoota bifa seeraan alaatiin hidhuu, achi buutee dhabsiisuu fi hordoffii seeraan alaa gochuun miidiyaalee bilisaa irratti olola cunqursaa bananiiru, akkasumas waraqaa ragaa fi hayyama dhaabbata miidiyaalee hedduu haqaniiru jechuudhaan gabaasa dhiyeesseera. Jilli Itoophiyaa lammiilee biyyattii Afrikaa kibbaa jiraniif wabii nageenyaa argatee godaantonni ammas tarkaanfiin mootummaa hanqachuu himatu. Jilli mootummaa Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii lammiilee Itoophiyaa ilaalchisee haala yaaddoon sochii farra godaantotaa itti hammaachaa jiru keessatti abbootii taayitaa Afrikaa kibbaa waliin marii geggeessaa ture xumureera. Kanaanis lammiileen kamuu waraqaa eenyummaa jireenyaa qabaatanus eegumsi akka godhamuu fi wabii akka argatan waliigaltee irra gahamuun ibsameera. Jilli sadarkaa olaanaa kun gara Pireetooriyaa kan imale hiriira mormii akeekkachiisaa fi waamicha godaantonni waraqaa ragaa hin qabne hanga waxabajjii 30/2026tti Afrikaa kibbaa gadhiisanii akka ba'an dhiyaachaa jiru dabalatee duula sochii farra godaantotaa lammiilee alaa keessumaa lammiilee Itoophiyaa irratti aggaamame ilaalchisee yaaddoon erga jabaatee boodaadha. Doonaald Tiraamp waa'ee waliigaltee Iraan irratti murtee dhumaa dabarsuu fi gorsitoota waliin White House-tti mari'atus ittaanuu maaltu akka ta'u irratti waan ifa ta'e osoo hin kennin hafe. Iraan niwukileera boombii akka hin hidhanne, ulaa Hormuzii akka bantu, akkasumas fanjii ulaa bishaanii kana keessa awwaalte yoo ta'e akka mancaastu walii galuu qabdi jechuun dubbatte. Tiraamp gorsitoota isaa olaanoo waliin White House-tti kan wal gahe bakka rakkoon cimaan uumame murtee garaagaraa dabarsuuf itti walii gahan Situation Room jedhamu keessatti. Iraan dhimma niwukileerii ishee irratti akka hin mari'anne ibsitee turte. Kamisa darbee biyyoonni lachuu yaadarimee waliigaltichaa waliigaltee wal hubannoo jedhamu irratti waliigaluuf Iraanii fi qondaalonni olaanoon Iraan raggaasisuu qofti akka hafe qondaalonni US ibsanii turan. Akkaataa waliigaltee wal hubannoo kanatti waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 kan dheeratu ta'ee yeroo kana keessatti dhimma sagantaa gaabbisa niwukileeraa Iraan irratti mariin eegala. Pirezidaantiin Tiraamp waliigaltee Ameerikaa fi gaarii ta'eef sarara diimaa inni kaa'ee milkeessuu danda'u qofa fudhata. Iraan taasuma boombii niwukileeraa qabaachuu hin dandeessu jechuun qondaalli US tokko miidiyaa US michuu BBC ta'e CBS News'tti himanii turan. Erga gaafa Eebila 8/2026 waliigalteen dhukaasa dhaabuu irratti waliigalamee as Tiraamp irra deddeebiin US fi Iraan waliigaltee irra gahuuf fixeerra gahaniiru. Mariin haala gaariin deemaa jira kan jedhu dubbataa ture, garuu hanga ammaa waliigalteen qabatamaan argamee hin jiru. Tiraamp jimaata miidiyaa isaa Turizii irratti ugura humnaa galaanaan ulaa Hormuzii irra kaa'e akka kaasuuf dooniiwwan daldalaa danqamanii jiran akka gara biyya isaanii deeman akka taasisu barreesse. Iraan Yuraaniyeemii gabbatee US fuutee akka mancaastu waliigalus barreesse. Waliigahiin Tiraamp gorsitoota isaa waliin Situation Room keessatti geggeesse xumuramuu qondaalli White House BBC mirkaneessan tokko.
Tiraampii waa'ee wixinee waliigaltee wal hubannoo dhiyaate irratti murtee maalii akka dabarse wanti ifa ta'e hin jiru jedhame. Miidiyaan Iraan Faaris Niwus Ejensii akka gabaasetti dubbiin Tiraampii sobaa fi dhugaa kan makateedha jechuun gabaase. Waliigaltee wal hubannoo biyyoonni lamaanuu irratti waliigalan keessatti Iraan yuuraaniyeemii gabbatee US'tti kennite kan jedhu akka hin jirre miidiyaan Iraan kun gabaase. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baqii ammoo waliigalteen wal hubannoo waa'ee waraanaa xumuruu malee dhimma niikuleeraa irratti wanti waliigalame homtuu akka hin jirre dubbatan. Iraan yuuraaniyeemii gabbisuu akka dhaabtuu fi kan gabbiste ammoo akka mancaastu gaafii US yeroo dheeraaf gaafataa turtedha. Iraan ammoo gabbisni niikuleer ishee kaayyoo siiviliif malee waraanaaf akka hin taane mormitis waakkattis. Oduu xumuraaf qabannee ministeerri ittisaa US Pete Hegseth biyyoonni Eeshiyaa olaantummaa humna waraanaa Chaayinaa saffisaan guddataa fi babal'ataa jiru jala bu'uuf humna isaanii cimsachuun dura dhaabbachuu akka qaban dhaaman. Qondaalli waraanaa olaanaan US kun wayitii Chaayinaan naannawa kanatti olaantummaa ishee mirkaneeffachuuf irra ishee diriirsaa jirtutti biyyoonni akka dammaqan gaafachuun erga akeekkachiisaa haqa qabeessaa fi sirrii ta'edha jedhan. Hegseth waltajjii Eeshiyaa keessatti isa olaanaa ta'e kana hooggantoota ittisaa loltootaa fi dippiloomaatota olaanoo walitti fidee irratti kana dubbatan. Korri Shaangir-La Dialoogii jedhamu kun Singaappoor keessatti qophaa'e. Korri kun biyyoota michuuwwan walii ta'anirraa kan hundaa'e yoo ta'u irra tokkoon weerara qolachuu fi madaala aangoo naannichaa keessatti eeguuf kan gargaarudha. Waayita seenaa keessatti Chaayinaan humna waraanaa akkanaa babal'isaa jirtu kanatti biyyoonni kaan akka dammaqan dhaamuun akeekkachiisa sirrii fi qajeelaadha jedhan Hegseth. Naannoon Paasifikii abbaa humnaa qabuun kan qabatamu yoo ta'e madaalli aangoo waliin jireenyaa fi murteessaa ta'e duubatti deebi'aa jedhan. Chaayinaa dabalatee biyyi kamuu olaantummaa aangoo humnaan kaan irratti fe'uun nageenya yookiin badhaadhina biyya keenyaa fi michoota keenyaa gaafii keessa galchuu hin qabu. Ameerikaan biyyoonni Eeshiyaa michoota ishii ta'an galii waliigalaa waggaatti argatan GDP isaanii keessa dhibbeentaa 3.5 damee ittisaaf akka ramadan eegdi. Qondaalli waraanaa US kun humna waraanaa isaanii babal'isuu fi doolaara tiriliyoona 1.5 ramaduu ibsan. Biyyoonni Paasifikii walga'ii fi kora heddummeessaa caalaa humna ittisaa cimsuu irratti xiyyeeffachuu qabu jedhan Hegseth. Kora Shaangir-La muraasa dooniiwwan waraanaa hedduu jechuun michoota isaanii gorsan. Michoonni keenya dubbii babal'isuu yookiin hammeessuu osoo hin taane tasgabbituu malaaf jedhan Hegseth yeroo ammaa Chaayinaan waliin hariiroon biyyi isaanii qabdu fooyya'aa ta'uu ibsan. Kan waggoota hedduuf ture caalaa baay'ee fooyya'aadha. Hariiroon gama humna waraanaa biyyoota lamaan cimuun ammoo michummaan biyyoota lameenii akka fooyya'uuf qooda guddaa gumaacha jechuudhaan dubbatan kan gabaase BBCdhaan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Koordineeshin oduun har'aaf qabannee kanuma waan wajjin turtaniif galatoomaa.